عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عمر المخطاب الراو ديفم الله نجي خيرين نجي تسرع جالته أكنجد إرجما ربي صلى الله عليه وسلم خان إسان جدني نجهيجد وصو إسن أقوان ربي رتر كتني الله سبحانه وتعالى إسر رزق ربي إسنيف كن الله تنجنم يرو لفتي في من إسيتي باتو غرا دوا مناباتي غلغل يرو من إسيتي ديبتو غرا غوتتي نياتاف أقاتي وان إسي برباچسو اندار غتي من إسيتي ديبتي جان رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث كان يرى واني نتفورنو أقادان يو ربي رتر كنه waan nyaannu waan dhugnu waan nu barbaachisu hunda dhugaadhaan rabbi irratti hirkannaan ni argannaa akkaa fi bakka fedhettuu ni arganna jechuu irraa fudhanna. Kan biraa ammas waan tokko argachuudhaaf rabbi irratti dhugaadhaan hirkachuu nu barbaachisaa jechuu irraa fudhanna. Inni biraa ammas yeroo waan tokko argatuudhaaf barbaannu rabbi irratti hirkatuudhaa waliin bakkarraa bakkatti socho'uu nu barbaachisa. Bakka tokko taa'anii rizqiin akka namatti hin dhufne kana irraa baranna. Inni biraa ammas allaattiiwwan yeroo waan nyaatan argatan hisdii yookiin hinaaffaa tokko malee waliin nyaatu. Waliif rahmata godhu. Waan argatan waliif qoodu. Allaattiiwwan yeroo waan nyaatan argatan waan argatan san waliif qoodanii waliin fayyadamu. Jireenya allaattii bosonaa irraa waan baay'eetu irraa baratama. Tokkummaadhaan waliin jiraachuu, waan argatan waliif qooduu, rahmata waliif godhuu, sossohanii rizqii yookiin dhihana barbaaduutu irraa baratama. Waliin jireenya allaattii kana irraa barumsa guddaa barannee itti fayyadamuu qabna. Waliin jireenyi ilma namaa garii fi waliin jireenya allaattii garaagarummaa guddaa qaba. Ilmi namaa waliin jireenya isaa keessatti akkami waliif rahmata godha? Tokkummaadhaan waliin ni jiraata. Waan argate waliif ni qooda. Waan tokko argatuudhaaf ni karoorfata. Waa argatuudhaaf bakkarraa bakkatti sossohee rizqii ni barbaada. Isa kana of haa gaafannu. Yoo ulaagaa rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam jedhan kana yoo kan adeemnu taate akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa allaattiidhaaf kennu yookiin allaattii razzaqu sanitti argatuun keenya nutis hafa hin qabu. Haalli jireenya biyya addunyaa akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtan allaattiin rumicha yookiin amooraa jedhamu kun gamtaadhaan waliin argatan. Gamtaadhaan waan argatan waliin nyaataa jiru. Sareen garuu isaan ari'aa jirti. Kana jechuun jireenyi biyya addunyaa gufuu fi gufaata adda addaa of keessaa qaba. Waan tokko argatuudhaaf rakkoo garaagaraatu nama mudata. Rakkoo kana keessa obsanii, rakkoo kana keessa darbanii waan barbaadan sanitti gahuu nama gaafata. Kanaafuu biyya addunyaa kana keessatti waan barbaadan tokko argatuudhaaf bakkarraa bakkatti socho'uu, rabbi irratti hirkatuu, obsaan tarkaanfatuu nu gaafata. Nama rabbi irratti hirkatee obsaan tarkaanfatee waan isa mudatu hundumaahuu obsaan keessa darbee waan argate diinii fi addunyaa ittiin milkaahuu rabbiin nu haa taasisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.